Wanti mataa hin qabne kana malee hin jiru. Tolee, akkam nagaa keeti? Nagaa akkam? Mucaa sabaadiyyaa dhufe jedhama. Maqaan kee walaba. Maqaan kee jedhu? Maqaan koo Beekaan jedhama. Tolee, Beekaa gaaffilee tokko tokko si gaafachuu barbaade akkami eeyyamamaadha? Rakkoon tokko nagaa. Tolee, eeyyamamaa arganne ta'e gaaffii isaan gaafannaa gaaffiin koon jalqaba akka ta'edha. Kan si haadhuuf natti mi'ooftu natti tolta. Akka si haadhee muuna jalaa miidhamtaa na jalaa buutta. Ati maal kooti? Caaltuu kee dammee wageensaa. Dammee. Qarshii 200. Qarshii 200 arganne. Dammee maal keeti? Siifi qamalee naannoo. Yaali. Caaltuu mataa. Caaltuun ni jira. Dammee gareessa dura gaafate. Gaaddisee taa'aa Gaaddisee ni jira. Jechuun koo shamarran jechuudha deebiin. Kanuma ta'a. Itti birrii 200. Balbilamati. Eeshi tolee deebisaan arganne. Gaaffii isa lammaffaa dabarraa. Gaaffiin lammaffaa akka jedha. Morma qaba garuu mataa hin qabu. Ani eenyudha isin? Morma qaba garuu mataa hin qabu. Kunuun kana ta'a. Kana moo? Dinnicha. Dinnicha sun nyaatamu? Dinnicha. Isa miti. Ini argana. Kana. Gadde. Isa miti. Kana. Maqaa sadhaan barbaachisu kana. Isa miti. Ini mata. Wanti mataa hin qabne kana malee hin jiru. Galii maqabdaa? Qaruuraa deebisaa argateera. Eeyyamamaa ta'uu ishee galatoomne. Ati galatoome garuu dhabuu kootti garuu baay'ee gadda. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya deebiin gaaffii keenya jalqabaa boqqolloo corqaa yookiin boqqolloo reefuu ol guddattu jechuudha. Deebiin gaaffii isa lammaffaa inni deebiseera. Deebiin isaa qaruuraadha. Galatooma.